السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو كبجمتو توردفتو ميديا فجر الإسلام ودوان ساتي كان أفكبن ندفن درسون ودوان جويسني هنا كان سني وجنتو الرشيد سادي Manni maree dhimmoota islaamummaa giddu gala Oromiyaa raawwii bara 2017 hojjetaa tureenii godinni Qellem Wallaggaa tokkoffaa ba'uun isaa dhagahame. Kanuma wal qabsiisanii Sheek Qaasim Muhammad Zeen miidiyaa Fajrul Islaamii wajjin afgaaffii taasisaa turaniiru. Akkasuma dorgommicha irratti godinni Wallagga lixaa lammaffaa kan beesimannaa cimaan hawaasaan taasifamaa fi ture jira. Kanuma wal qabsiisanii Sheek Huseen Durataa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Wallagga lixaa kan ta'an miidiyaa Fajrul Islaamii wajjin afgaaffii taasisaa turaniiru. Gaaffiiwwan hawaasa irraa ka'aa tureefis deebii kennanii. Egaa kun oduuwwan ijootii amma gara bal'ina oduutti. Fajrul Islaam Fajrul Islaam فجر الإسلام ميديا هواس مسلمة والخسام التي غنى ورد الوتاني مركي دراريا أمور تيساهم كلي والخليس فجافتني يا رحماني يا رحمن قلبوني سأدر كاساني Waldorgommii manni marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaa taasisanii godinni Qellem Wallaggaa tokkoffaa ba'ee geeba fudhachuun isaa dhagahame. Kanuma wal qabsiisanii Sheek Qaasim Muhammad Zeen Durataa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Qellem Wallaggaa kan ta'an afgaaffii miidiyaa kana wajjin taasisaa turaniiru. Walumaanuu isaan irraa dhageenya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah Sheek Qaasim Durataa mana maree dhimmoota islaamummaa godina Qellem Wallaggaa oduu gammachiisaa baay'ee miidiyaa kanarra deemaa jiru dhageenyee karaa toora bilbilaatiin hawaasa hordoftoota miidiyaa kanaatiif wajjin akka haasaa bal'aa nu gootan jechuudhaaf isin affeerre sagantaa kana nu hayyamuu keessaniif jazaakumullahu khairan isiniin jecha mee Sheeka hawaasa kanaan hordoftoota miidiyaa Fajrul Islaamiin salaamtaa jedhaa gara sagantaatti seenna. Hordoftoota miidiyaa Fajrul Islaam miidiyaa keenya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan hundi baga jiraattanii hayyaakumullahu wa bayyaakum baga rabbi nu gammachiise baga waliin gammannees ni jechuun barbaada. Maashaallah Sheeka geeba fudhattanii jedhamaa jira miidiyaa kanarraa geebni kuni dhugaadha moo akkami? Eeyyee dhugaadha. Geebni fudhannee jirra. Majlisni Oromiyaa raawwii hojii bara 2017tiin godinaalee isa jala jiraniif magaalota madaalee majlisni godina Qellem Wallaggaa godinaalee giddu galeessa jedhaman keessaa raawwii hojii bara 2017tiin tokkoffaa bahuudhaan bittaagamoo majlisa Oromiyaatiifis gumaacha guddaa gochuudhaan tokkoffaa ba'ee abbaa geebaa taanee jirra. Walillahi alhamdu wal minna. Rabbii keenya galateeffannaa dhugaadha malee oduu miti. Dubbiin kun manaa namatti ta'e godina Qellem Wallaggaa jechuun rakkoo meeqa keessa jiru jechuudha kan dhagahamaa jiru. Ammas Wallaggi islaamni parsantiin isaa gadaanaadha waan jedhamu tokkotu oduun jira. Har'a immoo akka Oromiyaatti tokkoffaa ba'an gaafa jedhamu nama shakkisiisa jechuudha. Kanaaf dubbiin kun akka dhugaa ta'e meerra deebiidhaan gammanneerra jedhaani. Alhamdulillahi rabbil alamin kun rabbi dubbinu miti erga rabbiiti qabsoo hooggansi keenya sadarkaan jiru godheeni hawaasi keenya nurraa fudhachuudhaan ta'e kun dhugaadha. Namni waan baay'ee jedha Qellem Wallaggaa jechuun yookaan Wallaggumiyyuu islaamni jiraahi jedhamee biyyatti gaafatamudha. Jiraachuurra darbeeyyuu dorgomaa akka ta'e rabbiin nutti mul'iseedha. Fuula miidiyaa irratti illee akkasumatti maxxansaa turre. Godinaalee Oromiyaa kun bakka lamatti qoode majlisni Oromiyaa godinaalee olaanoo warra masjiida 5,000 kan qabanii fi warroota giddu galeessaa jedhaman immoo masjiida baay'inaan hin qabaanne kana kompeer wal godhee warroota masjiidota hedduu qaban qofaatti dorgomsiisee warra giddu galeessaa keessatti immoo nuti falillahi alhamdu wal minna tokkoffaa baanee geeba badhaafamnee jirra. Kun dhugaadha. Oduus miti haqiiqaa kan ammoo rabbitu nu godhe muslimni jira biyyi Qellem Wallaggaa addatti immoo muslimni baay'ee keessa jira dhugaa dubbachuudha. Akkuma dhaqan mootummaa kennitu parsantaa 21 jira. Jechuun baay'eedha jechuudha. Alhamdulillah
masjidillee hedduutu keessa jira namnillee asumaan akka baru isiniin jechuudhaa fi mashaallah gammanne irraa dhugaadha jechuufi hayyaakum Allah. Mashaallah dorgommiin kun akkuma nu ibsaa turtanii akka lixa Oromiyaatti jedhama si oduu miidiyaa kanarraa akka Oromiyaa guutuuttis jedhama mee isa kanarra deebiidhaan. Baay'ee gaarii. Oromiyaan akkuma beekamu godinaalee gurguddoo jechuun kanneen akka Jimmaa, Baalee, Arsii, Harargee kun warra masjidota hedduu qabanii aksariyyaa warra jedhamanii beekamanii isaanii waliin dorgomsiise majlisii Oromiyaa. Kanneen akka immoo Shawaa, Wallagga lixa warra jedhan lixa Oromiyaa, Wallagga Arfan, warra akka Booranaa, Gujii muslimootii baay'inaan keessa jira yookaan masjida hedduu hin qaban jedhaman keessaa jara kan ammoo waliin madaalchiseeti kan keenya majlisni godina qeellam wallaggaa tokkoffaa majlisni wallagga lixaa lammaffaa booranni sadaffaa baheeti akkasitti geebaa badhaafamnee jirra haqiiqaan jirus dhugaan jirus kanadha jechuudha akka godinaaleetti akka magaalotaatti naqamteen magaalota booraa jedhaman keessaa lammaffaa bahee walumaa galatti wallaggaa fi geebaa sadii fuunee galleerra qeellam wallaggaa wallagga lixaa fi magaalaan naqamtee jechuudha. Asumaan uummanni keenya wallaggaa hundumtuu baga gammaddanii baga mul'attanii isiniin jechuun barbaada. Maashaallah. Sheeka meeqa kennuun mee akka dorgommii kana taasiftanitti meeqa hangam isinirraa argamuudhaan kan dorgomuu dandeessan? Akkaataan gumaacha kanaa gosa lamaan qoodama. Tokko buusii koree hojii raawwachiiftuu yookaan hooggantootaati. Fakkeenyaaf majlisa godinaa keessa koreen jiru hundi isaa birrii 3,300 kaffala. Kan aanaa 2,200 kan gandaa hooggantooti majlisa gandaa jechuudha. Koreen hundi isaanii birrii 1,000 kaffalu. Kan masjida magaalaa 1,000 kan masjida baadiyyaa 500. Sadarkaa kanaan gumaacha kana dabalatee akka immoo sartifikeetii beekamtii masjidaa kan jedhamutu immoo jira. Inni masjidi Jumaa birrii 10,000 masjidi Jamaa birrii 5,000 waliigala akkasitti gumaachuudhaan inni kan hooggantoota walumaa gala majlisa Oromiyaatii gala. Inni kan masjidaa sartifikeetii beekamtii masjidaa immoo parsantaadhaan kutama. Walumaa galatti mallaqni nuti walitti qabuu dandeenye parsantaadhaan isa nu deebi'ees dabalatee miliyoona 5 oli jechuudha. Walumaa gala raawwii karoora Oromiyaan gallutti buuserraa parsantaa 118 irra geenye jechuudha. 100 ol deemne falillahi alhamdu wal minna raawwii keenya karoora oli jechuudha. Haala kanaan jechuudha waliigala kan nuti sassaabuu dandeenye irraas immoo parsantaadhaan nu deebi'eera jechuudha. Majlisa godina keenyaatiifis faayidaa ta'eera jechuudha. Maashaallah. Dhumarratti mee fakkeenya biyyaaf taataniitu dhugaa rabbii qeellam wallaggaa fakkeenya biyyaaf taataniitu akka rakkoo hawaasa Oromoottis ta'e akka gartee hawaasa Muslimaattis mee bifa kamiin dhaamsa gabaabsitaniituma gartee hawaasa keenya baga nu boonsitanii kan jedhu gabaabinumaan mee itti nuuf fufa. Inshallah hundumayyuu kun gammachuun kun kan keenya qofaa miti kan nu hunduma keenyaati akka jirru hojiidhaan kan argisiifamu namni afaanii waan barbaade haasa'uu danda'a garuu hojiidhaan jiraachuu keenya akkasitti haa mul'isnu haa jabaannu bakka deemnutti waan khayrii hojjechuudhaan gatii kaffaluu qabna kan jedhu dhaamuu barbaada. Inshallah kun jalqabaa ganaadha ganaa gamoo ijaarraa Oromiyaadhaaf gamoo binnee amma immoo godinaalee hundatti deebinee akka binnuuf dhaamuun barbaada baga gammaddanii baga nu boonsitanii rabbi wal isinaa fuudhuu isiniin jechuun barbaada. Maashaallah sheeka nu eeyyamtanii miidiyaa Fajrul Islaamii wajjiniif afgaaffii taasisuu keessaniif maqaa miidiyaa kanaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa gara guddinaatti ammas fuulduratti isiniin jenna mee hawaasa miidiyaa kanaatiinis gabaabsitaniituma mee hawaasa miidiyaa kanaatiin jabaadhaa kan nuun jettan duratti deemaa kan nuun jettan hawaasni keenya isinuma eeggateeti jechuudha har'as kan duratti deemaa jiru asirratti mee hawaasa miidiyaa kanaatiinis. Egaa miidiyaan keenya ta'uu irraati miidiyaa hedduutu jira kan interview nu godhan jiru kunoo kan keenya ta'uu irraati waan ta'eef miidiyaa keenya haa jabeeffannu bukkee haa dhaabbannu haa tumsannu nuti wal malee waan qabnu isiniin jedha uummata keenya wal utubuu haa barru wal bukkee haa dhaabbannu ijoollee keenyatti sappoorti goonee humna haa taanuuf dhaamsa jedhuun qaba. Kan keenya ta'eef akkasitti nu haasofsiistan isinillee warri nu haasofsiistan rabbi isin haa kabaju rabbi wal isin haa fuudhu miidiyaa keessan miidiyaa guddaa miidiyaa beekamaaf eegamaa rabbi isin haa taasisu waliin rabbi nu haa guddisu isin faana jirraa isiniin jechuun barbaada ulfaadhaa barakaataa galatooma.